Okay, barumsa ogummaa kana hojii wal qabatu barattee tana naaf yaade. Ani kanan baradhe barumsa tiyaatiraalee aartiidhaan kanan diploomaa fudhadhe jechuudha. Shohan kisa. Ambar bere. Basmam kudus. Nanti salam lot. Jalan ambar bere. Gotunya. Nah, gotunya. Indo asegarunya ade. Eshi, aji keyatataba. Aji tatabe dofa. Yeroo baay'ee fiilmota biyya alaatii fi biyya keessaa kan naan keessattuu immoo fiilmiiwwan biyya keessaa kana innaan laalu aartiidhaan dhibban isaanii Oromoo fi diinagdee Oromoo hawaasa Oromoo irratti dhibban isaan aartii isaaniitiin geessisaa jiran gaafa laalu beektaa natti dhaga'ama jechuudha akka nama aartii tokkootitti akka natti dhaga'amu ta'ee wanti nu bira jiruu fi wanti isaan immoo nutti calaqqisiisan sun garaagarummaa waan qabuufu isa san karaatti fiduuf wanti irraa nama wanti nuti irraa baranne wanti immoo isaaniifis afaan isaaniitiin wanna gorsinee bira darbuun barbaada. Mammaaksa wayii waan ajaa'ibaa ta'e gogaa jiidhaan maal jettas? Gogaa jiidhaa marii goggogu maraatu si dhibaa. Har'a hundi keessanuu wanni asitti tasabaasabneef qa'ee kana akkamitti alammaanaa kan jedhu. Dhufee immoo namichi kun. ተሰብስበሻል አዳሜ ዋይ እርሶ ሰውዬ ለዚህ ሰውዬ መጣ ደግሞ ሊረብሽ የዚህ ጋር የሰበሰቡትን ኩታራ ወደዛ ይበትኑና ልማት ምናምን የሚሉትን ኃላፊነት ለኔ አሳልፎ ይስጡ እንዴት እንደማለም አሳዩታል አዎ ዮጋጂ ዳመሪ ጎጎጉ መራቱ ሲዲባን አጀሬ ያባን ጫልቱኝ ዮጋጂ Gabraagos. Namitti intura kubatti sirraa barachuu dadhabde gal. Waay. ጭንቅላት የለማ በምን አባቱ ይማራል? ራሳችሁ ክባችሁ ተራራ አሳከላችሁ። ስለዚህ ወይ ጸበል ግባ በቃ ለአንተ ጸበል ግባ። ወይ ጸበል ግባ ወይ አማኑኤል ግባ። ዝም ብሎ አይፎታጎስ እንዳለ እዛ ጸበል ግባ እዛ አማኑኤል ግባ። ሰላማችን አትንሳ። ዝም በይ ለኛ ሰላም አትንሳ። እኛ ሰብሰባ ይቀጥል። ሲሪየስ ጊዜት ጸበለ ገልፈዳ ታውባ እናላሊ ሶዳፊ ትርፊ ዳነቱ ከራት ሲገልጭ ወረገላኒ ወረገ አከኝ እንደዛ አይ ወረገላኒ ሚጃዮ ወረገላኒ ሚጃይ ዋይ ለዚህ ሙዚቃ ኮኔ በቃ ወደምሮ ምጫወት ለምንድነው አታዳምጥ ለኔ ትንሽ ልስበርባደ ተባዶ መቼ ይረገላል ወረገላል እዚህ እንደንደኝ ለዚህ አልተመቸም ጀርባ ተሻምስ እቺ ሙዚቃ ነው ተሰራታለ እኔ ለናት ወራ ገላኒ ወራ ገላሊ እንደንደኝ ትዲዝል መቆ እዛት አንበር በረ ጀደ ይችማ ለብርድ ምቶ ሙዚቃ ነች። ቆይ እኔ ራሱ ተነዘንስ ሙቺ ሙዚቃ ወረገ ኢሳቴስ እንደንደኝ አይ እንግዲህ ከሰኑ እንደንደኝ ኢሳ አቁማ አንማ ከሰን ሲርባ ኢሳቴ ራሳችሁ ካልተመቾት የሀገሬ ሙዚቃ አልፈኑ ወደ ስራ ብሄድ ይሻላል የሀገሬ ራያ taatoon tokko waan hundayyuu beekuu qaba. Al tokko amma akka gaazexeessaatti waan nuti dhageenyu komiin jiru siin jira. Hospitaala banatee namni dhuunfaa dooktaras ta'uu danda'a. Wallaansa hundaa anumatu hojjetaa bifa jedhuun tarii maatoroo biizines ta'uu danda'a. Dhuguma garuu dooktarri tokko dhibee hundaa wallaanuu hin danda'edha. Piroofeshinichoo ni eeyyamaadha. Ejjennoo nuti qabnu sana akka addunyaatti istaandardii yaalaa kan irra ga'e namni tokko dhibee inni qabu suni directly nama dhibee sana ilaallatu
ogeessa waa'ee dhibee sanaa barate qofaan akka yaalamudha. Istaandardiin amma jiru kanaaf nuti illee sanatti deemaa jirra. Dooktaroota hayyoota ciccimoo achi jireedhani garuu achi seenuun barbaadaa naan jennaan. Dhibeen hunduu qabamee jira kaa dhibeen haaraa yoo argame malee hin jeeni. Dhibeen abbaan qabannee hin jiraayidha. Ogeessota naannoo 27 sana keessaa 25 ispeeshaalistoota kan of keessaa qabu. Akka investimentii bu'aa irraa buufachuudhaaf qofa kan hojjettu miti. Hojiin fayyaa uummata keenya garuu tajaajiluudhaaf nutis kan ittiin baranne uummata bal'aa biraan gahuudhaaf uummata keenyaadhaaf haala salphaatiin afaan isaatiin naannoo isaatti tajaajila akka inni argatuuf kan nuti hospitaala kana calqabne malee akka investimentiitti waan nuti yaadne waan hedduu jira. Nama wayitu ajjeechaadhuma namaatiin shakkamee mana hidhaatti seenee ergasii qulqulluu hidhameetii bahee hawaasichi garuu waa kana fudhachuu xiqqoo waan itti ulfaate fakkaata. Namni sunis waan dhiphateef gara biyya alaatitti deemee pilaastik sarjariidhaan guutumaan guututti of jijjiiree dhufuudhaaf waa akkasii murteessee naan jennaani. Pilaastik sarjariidhaan guutumaan guututti nama biraa ta'uu danda'a. Pilaastik sarjariin dipaartimentii bal'aadha. Garuu akkuma ati jette kana pilaastik sarjariitiin namni fuula isaa jijjiirrachuu ni danda'a, qaama isaa gogaa isaa kamuu jijjiirrachuu ni danda'a. Even funyaan irratti, harma irratti reconstructive hojjetu. Amma qubni namaallee waa cittee akkas jallattee yoo haftee sanallee akka quba warra kaanii taate akka isheen sirratti dhaabattu gochuu ni danda'a. Kaansarii qaama irratti bahan kan akka riyaabdomaayii sarkoomaa fa'aa jedhamanii kan funyaanii fi kan intinii keessatti immoo tarsa'uudhaan uumaman sanallee ni hojjeta. Kanaaf sarjariin kun hundi almost nu biratti ni hojjetama. Ani gara teknooloojii kanatti kan dhufe daa'imummaadhaan jalqabee gara teknooloojii kanatti dhufe yeroo duraa kanan hojjedhe akkuma yaadatamutti namoonnis yaadatanii jirutti bilbilan hojjedhe ture. Bilbila lakkaaniin hojjedhe. Bilbilli sun lakkaa'u gara mana namaatti galchaa raadiyoonii fi televiizyinii suphuudhaan jalqabee garaarra jalqabee gabaarra taa'uu jalqabee amma asii kan qaqqabuuttan isaanan beekumsaan argadhe telefoonaan beekumsa argadhe. Waan nama ajaa'ibu ani telefoona hojjechuun kun jamanummaati telefoona hojjettu kana bilbila guddaa tokko qabannaa yumti akka biyyaatti sammaa hin baloo kan jedhamu tokko. Artistiin kun ifa manaa godhu moobaayil masantu akkasitti waamamaa ture. Keessunoo eenyu baloo jedhamaa yoo. Israa'el Vellemaan. Israa'el baloo. Maaltu ka'umsasiiste teekinooloojii akkasii al tokko daa'imman tokko dursanii kan uumaman hin jiru. Bilbila gaafa hojjettu immoo ofii keetirraa daddabartee uummanni qe'ee bilbila keetiin fayyadamuu jalqabee darbees gara magaalaatti babal'isuudhaaf gaafa jettu oduun kun Itiyoo Telekoom gaheetii natti fakkaata. To'annaa jala ooltee. Teelee irratti yeroo durii hoggaa yaadattu maal ta'as fakkaate. Fakkeenyaaf birrii 10 lakkaa'e yoo jedhamte birrii 10 kaffalta. Birrii 3 lakkaa'e jedhamna birrii 3 kaffalta malee uma isaanitti yookiin gadi naabuu jechuun dandeessu telefoona irratti. Amma naannoo keenyatti maal dhufee bilbilanii akka fixan booda birrii 5 hoggaa jedhu birrii 3 singaa jedhu kamiteelleen akkamitti akkas jechuu dandeessanii jennaan mucaan maal yoo barbaadan yeroo biraa fidaan nuun jedhamiti siin maal taataniiti birrii 5 qofa jettu yookiin immoo gadi nuu bu'aa hoggaa jennuun mucaan waa barbaade nurraa nuu bu'aa kanaafuu sinis nurraa bu'aa jedhu. Gabaa jeeqamde. Ollaa keenya hunda telefoon akka fayyadamanii godhe. Naannoon irratti gammadee warra du'aa manni warra du'aa hoggaa jiru immoo kilaasikaaliin ergaaf. Telefoonuma sanatti teecheedhuma kilaasikaalii sirbiti isheen. Yeroodhuma sanan jalqabeenuma yaada akkasiin fida bakka hoggaa namni itti dhagahamee mana taa'u immoo telefoonni akka dhagaa taa'uun qabdu mana keessatti. Akka raadiyoonitti immoo fayyadamuu qabu kan jedhu san immoo yaada sanatti dabale. Mana barumsaatti qaqqabee mana barumsaa daayirektarri yeroodhuma barbaadde kootu naa laalii jedhee nan kadhadhee gaadhuma dhufee laalu baay'ee ajaa'ibsiisa. Andiishii waa fannisee gabaa keessa fannisee bataskaana biratti fannisee tiraansmishinii jedheetti immoo yeroo sana mana barumsaa keessattuu fannisee neetworkiidhuma huumeera. Ani akka yaada kootti indoo magaala sana hunda telefoona kootiin akka fayyadamutti barbaada ture. Maallaqa jaabaa ture. Akkas ta'e yaadeen ka'e. Achi teeleen dhaga'ee teeleetti naa bilbilanii
akkamitti mucaan kun akkas hojjete jedhame yeroo sana na yaadadha Finfinneetti bilbilanii anuma teessisanii Finfinneetti bilbilanii hidhamu maal jedha mucaan daa'ima akkamitti goonee hiinaa akkas jedhee walii dubbatu anna dhagaa isii katti kennaa bilbila jedhee namichi achi natti kennani maalinni jennaan eenyu maqaan kee Israa'el jedhama maaliif dhuftee as maal hojjettee akkamitti xalaftee akkamitti dhugaa sanatti miina jedhe ani hin xalafne anuma koo hojjechaan jira ammas babal'isaan jira isaan na jeeqanii dhufanii na dhaabsisanii akkana gochaa jiru jennaan ani waadaan sii gala waan kun dhugaa taanaan jedhe baay'ee siin gargaara kanaafuu amma dhaabitii yeroo kanaaf dhaabitii kootu gara Finfinneetti naan jedhe. Nama jabaatu si qunname. Baay'ee amma obbo Abdurrahman Ahmed jedhama. Achiin Finfinnee kootu naan jedhe waanuma hojjedhe raadiyoonii fi sa'aatii kana kan suphu sana qabadhee maallaqa sana walitti fidee qabadheen dhufee lagaaraan qaqqabee kanaafuu fudhadhee gaandeemu isaan aggaa achi qaqqabanii na ajaa'ibsiisanii bilbilanii ilaalanii cheekii godhanii xalayaa kennan hojjetaa telefoona keenya wajjin walitti ingituu kan jedhu sana xalayaa kennanii saayinsii paatantiin argadhe saayinsii teekinooloojii paatantiin argadhe achi teeleena fudhate. Thank you. I think we really reconsider our minds, right? What we really thought about when we were listening to Israel is how does his mind work? What kind of a brain works like that? That it's not just a slogan when we say anything is possible, right? Like, Yichalal. You know, it's a slogan we use for positive thinking. Israel's brain is just wired in a way where it's not positive thinking, it's just the way he thinks. Faate gidduuttis gara biyyoota ollaa haa ta'u biyya alaa kana yeroo baay'ee jiraattee hin deddeebita. Biyya ollaa jedhe. Biyya ollaa Keenyaa waan ta'eef. Keenyaan ollaadha Afrikaa. Keeniyaa miti Keenyaadhuma. Keenyaadha. Bareeda baay'ee. Keenyaan Keenyaadha. Sirbi kee bishaan Harammayaa jedhu kuni guguu bishaan Harammayaa kan hojii wal qabatee sirboota bishaanicha deebisan keessaa sirba tokko jennee kaasuu hin dandeenya. Akkuma du'aayititti fudhatamaa. Du'aayi rabbumaan nu deebise. Harchi harti nurraa goguudha. Yaa rabbi maaf nurraa gochitaa? Yaa rabbi nu deebisi jedheen kadhadhe. Rabbiin deebise. Ergasii ammas deebi'ee harti maayaa baatee xinniqqee maal jenna? Kurroon nattas bahi boonaayyee dooniin bashannanna ja'a. Xinniqqee maal? Xinniqqeen biyyi bishaan biraa jira harasanii ol. Hara xinniqqee bishaan xinniqqee jedhaniiti jira. Bishaan suni gaafa ganni guute isuma kanatti gayyaa. Harti maayaa baatee xinniqqeen maal jenna? Kurroon nattas bahi boona dooniin bashannanna ja'a. Waraabbii irratti illee argeen jira na fakkaata. Jira achi gubbatti waraabe. Duubatti gaafa deebitu Faaxeen jaalala haruma san irratti doon irratti jalqabdee naan jedhe. Lakki kun majaan malee jaalala biyyaati kun jaalala biyyaati isaan jaaladha. Tokkotu tibba kana naa bilbilee aboo yaa riittaa keenya ka Faaxee anniyaa miidiyaa irratti riittaa fi irratti nu dhiyeessi ka waan ajaa'ibaa dalagdi naan jedhe. Faaxeen Omo Sangaaree Faaxee Sangaaree nuti taate. Faaxeen artistii walii galaa ta'ee yaada. Haallattuu nuti erga nama gurraacha taanetti gurraacha Afrikaati. Oromoon akkuma hojii san keessatti hojii maamaa Afrikaa keessatti ibsa keessatti guddicha gaanfa Afrikaati. Uummata sirna gadaatiin buluu, uummata ittiin bulmaan isaa sirna baheessa dimokiraasii mirga dhala namaa Oromiyaa tana haadha Afrikaadha godheen ibsa jechuudha. Sirbi suni faarfannaadha akka faarfannaatiisi. Achuma keessatti Oromoo fi Oromiyaa gaaromina Oromootii fi gaaromina Oromiyaa lafti tuni sabaaf sablammoota as keessa jiru tola ooltummaa gaarominni oodummaa guddaan isiin mirga dhala namaatiif baate guddaadha. Oromoon warra yoo bishaan gaafatte aanan sii kennu. Uummata gaarii kuni maali sirna ittiin bulmaata keenyaa kan gartee gadaatu nu ajaja. Mirga dhala namaa hammattummaa amma gartee bara kana ja'amu osoo hin tahin hammattummaa isa dhugaasan fakkeenya Afrikaa akka taate achi keessatti ibsama jechuudha.
turizimii tallaqeen gurguddaa gadaameessa goota arjoomtuu gaarishoo hundaaf garaa laaftaa galanni kee guddaadha harmeetoo yoomiyuu jiraata nu boonsee jiraata. Mama, Mama Africa, Mama Ayo, Mama Mama Africa, Mama Ayo. Tarii faaxeen ijoollummaa ishiitiin haadha humnaa waan turteef hojiiwwan kee keessatti wanni sun mul'atee jira. Sirboota qabsoo baay'iftii. Silattuu namni hogguu wanta akkaniin hojjedha jee yookaan immoo niin barsiisa jee lolaanis akkuma abbaa humnaa jettee gara aartii kana keessatti niin jechuun waan hin taane waan hammaate yookaan hojiilee namaa hojiilee aartistootaa fa'aa hogguu balleessanii niin aara akka malee aara. Maaliif kun ta'een jaa niin lolaa yookaan immoo hojiin itti kennees yoo sirnaan hin hojjanne loleetiin dirqiidhaan maaliif kan hin taane maaliif sammuudhaan yaaddee waan kan hojjechuu qabda jee lola niin hojjedhaa waan gaarii hojjechuun fedha immoo waan hin hojjedhu hunda lola yookaan qabsoo yookaan kaa lolaa dhukaasaa qofa osoo hin ta'in sirboottan jaalalaa niin hojjedhaa sirboottan jiruuf jireenyaa niin hojjedhaa imala jiruuf jireenya irratti hawaasummaa irra niin hojjedhaa aadaa irra niin hojjedhaa ammayyaas niin hojjedhaa hundaa'u niin hojjedha. Sirba adinan wajjin illee hojjettan isatu faaxee koo jedhee malee ati adinan koo hin jenne. Jee. Waldaa gargaarsaa maanguddoota karaarra kufan nama isaan deeggaruu dhaban walitti qabuudhaan beekamtii guddaa argatee fi haala gaariirra jiru Sadaqiyyaas kan jedhu magaalaa Adaamaa kana keessatti kan argamu jalqaba namoota hundeessan keessaa tokko akka taates quban qaba. Ergasii yuunivarsiitii seentee yuunivarsiitii keessattis pirezidaantii waldaa barattootaa Mizaan Teeppii yuunivarsiitii Mizaan Teeppii ta'uudhaan waan bareedaa hojjetteetta. Mee dargaggummaa kee duubatti deebinee sarara kaanu waan ta'eef jireenya akkamitti dabarsitee sadarkaa kanarra geesse? Dargaggummaan wanta yeroo ta'e kaayattee yeroo ta'e immoo nyaattudha. Kana jechuun wanta bara dargaggummaa keeyyattee bara dullummaa kee nyaatta. Gaafa kennitu namni si dirqisiisee miti. Sammuun kee waan godhu sin jedha waan ta'eef wanti sammuun koo godhu sin jedhu immoo sammuun baay'ee wanta ittiin gammada jedhu godhu sin jedha. Gara Gaanaa deemee wantoota baay'een baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf garuu wanti baay'ee itti gammadee dhufu jiru Itoophiyaa keessa humni jiru biyyoota baay'een caala. Wantoonni nuti hojjennu achitti wanti nuti dhiyeessine keessaa baakuma siin jedhu kan tololtummaa kana wantoota baay'ee pirezenteeshinii gaafa dhiyeessinu kan Itoophiyaan caala. Meentar nu godhannu leenjisaa turan. Kan South Africa irraa dhufan, Canada irraa kan dhufanidha. Namoota baay'ee gurguddaadha. Carraa isaa wajjin dabarsuu isaa wajjin haasoo argadheera. Isaan wantoota baay'ee na barsiisanii anis waanan beeku wantoota baay'ee isaaniif kenneera. Kootiin an kaaye yookaan immoo jechi maal jechuu barbaadan leadership for African jedheen darbee maaliif biyyoonni Afrikaa kun nus gaggeessummaa keessa galuu qabna waan ta'eef fedhii fi hawwii akkasii qaba. Leadership keessa galuu qabna. Hin dandeenya baay'ee nutu gadi of qabe malee sammuu guddaa qabna. Akka namoonni biyya biraa IQ'n uummata Itoophiyaa akkasii jedhee nuti ilmaama miti. Hin dandeenya. Sammuun kun waan irratti barreessine dubbisa. Kana jechuun maal jechuudha? Peeparii duwwaa tokko yoo sitti kennan waan achirratti barreessiteen ala dubbistu. Sammuun keenya peeparii duwwaa waraqata uumaa yookaan ittiin barreessine. Nan danda'u itti sammuun kan kee isa nan danda'attee barreessisan gasii dubbisuuf yoo tira yaalta. Hin danda'utti itti barreessite taanaan durumaa yoo irratti barreessite gatii ta'eef carraa yaaluu dha ofiif hin laattu. Maaliif isa irratti barreessite miimoorii. Miimooriin immoo silkii kee irratti istooreejiin achi sorgooteen ala sirba irratti feetee faarfannaa irraan dhaggeeffatta. Yeroo baay'ee waan aangoo barbaadu fakkaata garuu aangoon na barbaaddi jechuun hin danda'amu. Leadership by nature naatiif yookaan immoo uumamumaanis wantoota argattus natti fakkaata yeroo tokko namoonni tokko kan real modeelii godhadhu jiru leadership keessatti anis gaafan iddoo sana dhabu wantoota kan kiraayiteriyaa kana guutuun qaba jedhee yaada waan ta'eef
leaders and the boss on jedhamu jira miti. Boss gaafa taatu ajajaa qofa, leader gaafa taatu lead together waliin hojjennaadha. Jireenya kee keessatti boosii ta'uurra liidarii ta'uun gaariidha yookaan gaggeessaa jechuudha. Hoogganaa ta'uu caalaa filachuurra gaggeessaa ta'uun gaggeessan waliin hojjennaa of keessaa qaba, waliin deemnaa of keessaa qaba. Tarii fakkeenya kan yoo baay'ee ibsu yoo baate gaarii yoo fudhanne namichi gaarii gubbaarra jiru gaarii rukuta. Gaariin garuu daayirekshinii kan inni dura harkisaa jiru gaarii. Otoo fardicha dura jiru sana akka liidariitti naa fudhattee fakkeenya jechuufini meebi fakkeenya kana caalaa ibsu dhaggeeffattoonni kaasuu danda'u. Gaafa dura deemtee harkistuu fooloowariin kan keessi duukaa jiru. Gaariin korichaan harkisaa jiru sun isa duukaa jira. Gara gaariin deemeetti deema. Gaggeessaan warra isa duuba horiiranii jira sana gara gaariitti sin geessitee fardicha illee deeme taanaan korichaan namni fardarra jiru salleeyaatti. Gaggeessaan jireenya isaa keessatti kallattii inni irra fooloo godhu fooloowarii isaa illee gangashu ta'e taanaan tokko badiidha. Lammaffaan immoo duubaa of ta'e taanaan hallayyaattis baduu dandeessa, karas qabachuu dandeessa. Karaa barumsaa ispirichuwaalii kan harkaan geenye malee barumsa macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos fakkeenya hoolota gaafa fudhate ofii isaatii dura bu'eeti liidar. Dursee deemaa hoolonni immoo duukaa isaa deemu. Tarii macaafa qulqulluun akka aadaa Israa'elitti gatii barraa'eef ispirichuwaalii keessa galla akka hin taane wantoonni sun tikseen hoolota dura deemaa hoolonni duukaa isaa deemu. Liidariidha kallattiin hiriirrannu. Kanaaf gamtaa barattootaa keessatti namni dura bu'ee jiru sun nama barattoonni duukaa hiriiranidha. Shoora olaanaa taphatee taanachi keessatti nama mooraa jeeksisuus ta'e taanaan barattoonni duukaa isaa jiru jeequu danda'u. Nama barattootaaf dhaabbatis kallattii gaariitti gaggeessas yoo ta'e barattoota sana karaa gaariitti gaggeessuu danda'a. Qabeenya shawaa kana keessa jiru kiyya madadaanu. Akkamitti horachuu dandeessa? Isa kaayin harka lafa jalaatiin mangistii wajjin isa dhiisi booda sii deebi'a keessaa garuu kasala buuraa jaateeti. Muree Addis Ababaatti nagadaa turre. Qabeenyi mannashaan keenya kasala gubnee canas geenye. Qabeenya kana siinko bonjootiisa koo. Ammaan tana biqiltuu dhaabuun ofiif ijoollee keenyaaf kan jedhu san hunduu amanee siyaasa abbaa tokko akka hin taane fudhatee dhimma jiraachuu dhabuu akka ta'e amanee itti deemaa jira. Wanna kanarratti bal'ina wanta darbaa jiru san hojiitti hiikuu qabnaadha. Nuti waan san balleessuu hin qabnu kan jedhu ergaa. Thank you. አሁን አጥሚት ይፈላውልህ ወይስ እንዴት ነው? ሙቅ አዎ ሙቅ ዋዮ ሻዋን ግዛ ብሩ ታዲያ እኔ እግሩ ተሰብሮ እዚህ ቁጭ ካለ አና ሻዋን ግዛ ብሩ ቦገፊ ጮመን ተበቱ ልትጠጣ ትላለህ። አትሴጥሩ ምን አገባ ግደላ እስኪ እርሶ ራሱ ይነሱ አይፎክሩ ሲፈንጎ አሁን ናና እግሩ ይሾ አታሸም ይናሻቱ የታወኝ በያለው walaloo kan jaalaas taanan kan aadaas taanan sukeensi isaatan eeguu barbaada beekteen. Jalqabbiin isaa maal akkamitti jalqabaa dhumni isaa immoo isatti dhumaa kan jedhuu fi yeedaloo qabaa miree gaafuma barreessu yeedaloo akkamii akka ta'uu danda'u wallichi nan beekan gaafuma sirba barreessu. Yeedaloo akkamii gaafa seensa jalqabaa irratti akkam ta'uu danda'a? Oktaafiidhaan maal ta'uu danda'a? Mi'aan isaa immoo eessatti kan jedhu. Mi'aan isaa eessatti yookaan immoo namoota tokko sarara waloo afuriin jaajaan jedhamee wanti jiru jabeette seera waloo keessatti afuriin yookaan immoo jaajaan yookaan immoo tsaggaayee beekee warra jedhaman jiran bira ani isaan alatti immoo jechoota ciccitaa ta'an xixiqqaa gaafan teechisu zeemaa yeedaloo lammaffaa hojjetanii yeedaloo sadaffaa hojjechuudhaaf waliif fakkaatu yeedaloon isaanii maaliif waloonis waliif fakkaatu jechisin daaggensaa lammaffaa sararri isaanii tokkoo miti hundi isaanii. Sararratti jalqabaa kaasee aga dhumaa sarara isaanii afur gootee deemtu yeedaloo namtichi yeedaloo hojjetu tokkoffaas kan hojjetu lammaffaas kan hojjetu hangaan isaanii siistama
Siistama kiyyatu addaadha. Birsagni isaanii tokko waan ta'eef yeedaluma isaanii wal fakkaataa jechuudha. Ani yeedaluma isaanii akka waliif fakkaannetti. Amma fakkeenyaaf sirba leencoo simmararuu gaafa ilaalte boonetii miti beektaa booyitas dhabe. Tuqaa malee boossi ijji kososobaan dadhabe jedheen booda gabaan baatu shaggee. Namaan naatu jedhu namaan naatu argee. Inni kun jidduu keessatti kana barreesse immoo waloo aadaa fakkaatu akkaataa mi'aawuu danda'utti. Sanaan booda gaafan gadi bu'u immoo maalan godhe simmararuu jedhan gaafan dukkana taa'u. Simmararuu maaliif mata duree isaatillee maal akka ta'u itti yaadatan deemaa jechuudha. Jechoota nama qabuu danda'a. Irra deddeebianii waamuu danda'amu. Gurra nama keessatti hafuu danda'an irra deddeebitee namni akka qabachuu danda'uuf isallee kaa'u. Siistama tanaan xiqqoo fide malee namoota dandeettii qaban hedduun jiru jedhee yaada. Jarjaree kan jedhu Isqaas Mazammir. Jarjaree eessa deemuuf jarjartan? Abbaatu jarjaree nu. Maal jedhee Isqiyaas jarjaree jedhee suutuma deemaa. Darbees yommuu hiriyaa dhumti isaa nama jarjaruuf makiinaan inni fidee dhufe makiinaan osoo deemti saniin akkamitti jarjaranii warreen jedhanii jiru. Daayirektiin keessatti jarjaree waan addaas qabdi. Konkolaataa sana irratti wantootni jiran. Waan ajaa'ibaati. Agarteerta. Ishii dhafan jaadha beete uummanni akkasuma waan daawwatee natti fakkaatu. Garuu sirba baay'ee jabaadha baay'ee. Gama hundaanuu baay'ee bareeda. Hoolan suni hoolan konkolaataa irra jirtu sun tokkoffaa kireeffanneeti. Hoolicha moo? Yeroo jalqabaatiif hoolaa kireeffannee kan hojjenne maal jedha beetee Isqaas gaafaan jarjaree jedhu hoolanni naan jedha ritmii keessaa na baasaa ture. Konkolaataa irra taa'ee gitaarii qabatee jarjaree gaafa jedhu hoolanni jidduudhaan naan jedha waan ta'eef karaaktarii keessaa na baasaa ture. Hoolaa baay'ee dammaqaadha aartiidhaaf beektee kanumaaf kireeffattan. Aga kireeffannee hojjenne. Aga mallaqaan hojjenne. Hin jeeqe.